ماتيمي يا دنا ماتيمو يا دنا ماتيمي توني كل No, inni hundumti isaatu wanta Yesus Kiristoos barreessetu quraana irra ودو jiramidha. ودو Wanta جارو yaada قوتو namaaf هرم كو barraa'etu قدوم jira بقتا malee. أجالا لين كو هرم كو أنا كو قدو بقتا كجين جتة دبتو يا دنا ماتيمو دبي واقعيوتي ده في دبت Salamoontu barreessee haadha manaa isaati jaalallee isaatii siin jedhee rabar deebisaa kanadha sii يا deebiseera. دنا ماتيمو Itti يا gadi دنا ماتيمي fi'iitii يا دنا ماتيمو دبي hubadhu hunda واقعيوتي ده dubbisi. في دبت Boqonnaa takkitti qabattee too hin deemin. Waa'ee kiristaanummaa ittisuu hin danda'u بقولنا inni kun jechuudha. تكامل Kun ikkoo gaafii isa guddaa miti. wanni haadha Gaafii manaatii kana fi gaafachaa Salamoon irra bara. barreessati jettu kun yaada namaati moo dubbii waaqayyooti dafee addaan baasi. Yaada namaatii akka Salamoon barreesse sitti himee Yaada jira. Salamoon namaati nama mitiire alhamdulillah. akka inni Erga barreesse yaada sitti namaa himee taate jira. duratti maali quraana keessa quraanni yaada namaati jettee maa dubbachaa turte duratti. Macaafni keenya yaada namaati miti maa jette duratti. In hundisaa ilaalaal amma wangeela keessa wanti Yesus Kiristoos Khalaas naa kan dubbate deebistee afaan isaatiin kan jirta. Naa deebistee dubbate jirta galatoon. injira. Injira mitiire. Yaada namaadha amma kanaafuu barnutuu yaada namaa seensiftanii wanni isin hin jennuuf isa kanaa bar. Yaada namaa keessa na hixanii wedduu caalu fiddanii jinjanaa keessa oofta macaafa keessatti maktanii sanboodhaan ammoo qulqulluudha nun jettanii wagguu nutti haasoftan saalfachuu qabda. Sirrii miti. Lakki waan guddaa akkan dubbanne rabbii dhugaa waaqayyo waan taane akkan hin dubbisne. Dhugaa rabbii waa'ee gaa'ilaa irratti waa'ee hajjummaa irratti kan akka qura'aan irratti dogongora hojjetame tokkollee hin jiru. Natti moo itti sittan hima takka takka. Mee tokkicha qofa natti himati. Quraana raama wedduu caalu kana geessine jirraami kun dubbii waaqayyo jinjanaadha jenne geessine. Amma jiraan jettee jirti jinjanaadha jenne geessine. Quraana keessa tokko qofa naaf hidhi. Dafi. Isa walgalchuu osoo hin taane waa'ee ittiin isaan. Fidi dafiti ragaa nuu himime nutu baruu barbaanna. Lakki amma jechuudha waa'ee wedduu taasisa Salamoo jaalallee isaatii barreesse kana. Fidi ragaa fidi quraana keessaa ragaa fidi. Qabattanii kan deemtan jechuudha isin warri wantini musliimaa koo qaama saalatiin dhiisanii arraba isaaniitiin afaan isaaniitiin fedhii foonii dubartootaaf kan guutan jechuudha. Ma waan hin taane haasoftu. Nama waan hin taane haasoftanii nama haasofsiisina. Ani yoo arrabni koo akka dogongoru hin barbaadu. Eessarraa argite mucayyoo fidi ragaa fidi akka dogongoru hin barbaadu. Siigalee. Ragaa fidi kana faranjii warra keessantu bar kiristaana keessantu waan kana oofa malee waan muslimin ilaallatuudha miti. Ragaa fidi mucayyoo ragaa fidi ragaa si gaafachuu jira. Daf. Waan hin taane na haasofsiisinaadha. Ragaa naa fidi siin jechuu jira. Ragaa fidi yaa mucayyoo. Deebii na gaafattes. Ani gana isa kana guutuuyyuu si himaati ani. Ragaa naa kenni. Ragaa si kadhachuu jira haga silaadha. Yoo ragaa naa kennu dhabaatte ammoo si garafa. Girfii qunxuxxa jajjabaan si garafa. Ragaa naa kenni. Ani yaada namaatiin hin garafamu baafisum si jammar sobduun na garafuu hin dandeessu ana. Isa kana asii fida. Gaaficha siin osuma sitti mu si garafa eeggatu macaafumaan si garafa. Waan asitti dubbachuu barbaadu sittiin dubbadhaa dhaggeeffadhu siin fida ragaa. Yeroo takkame. Isa biraan aan dabalin takkitti tana sii deebisee hin baafin. Tiyyette kana sii kenna. Dhaggeeffadhu isaa taasa'aa turte. Yeroo takka. Isa na dhaggeeffadhu kaa. Na dhaggeeffadhu na dhaggeeffatte malee sin dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu macaafa si dubbisaa maatti ragaa kennuu diddee ragaa sii kennaan. Siin fida ragaa. Siin fida ragaa na dhaggeeffadhu. Yalla ragaa na fidi. Yoo isa nani sitti dubbadhee booda ana nani si gaafadhu osoo naaf hin deebisin deebiin ani siif deebisuu osoo naaf hin deebisin kan biraa natti deebiste jechuudha. Si galee. Ragaa naa fidda fiiti osoo sin garafne ragaa naa kenna. Qoyka waa'ee wedduu taa isa Salamoon jaalallee isaatii barreesse na gaafatteerta jaalallee isaatii barreesse siif deebisee jira isa immoo waa'ee Daawit irratti dubbatte. Mucayyoo ragaa fidi siin jedha mucayyoo ragaa fidi waan dubbatte kana. Qoy na dhaggeeffadhu siin fida na dhaggeeffadhu Daawit jechuudha. Daawiti hojii gaariis hojjechaa ture badaas hojjechaa ture garuu isa hojjete irratti mucayyoo waan Daawiti sin gaafanne intaloo nagaa qabdaami fayyaa si deebisaan jira dhaloonni nagala dhaabbatanii dhaggeeffatan dhaloonni nagala dhaabbatanii dhaggeeffatan duguguraa jechuudha. Siin jedhaa waan akkamitti nutti dhufeessa afaan Oromoo yoo qabeektu taate ragaa fidama ragaa fidda beek ragaan sii fidaa qoy siin jedhe ka deebitan sii deebisee ragaa fidi ka amma jette sanii dafi. Siin fida na dhaggeeffadhu kanan si jala si dafi. Qoy ka siin fida qoy na dhaggeeffadhu siin fida isa Daawiti siin jedha siin fidaa fi dirama
Qaxaroo eenyu qabda Waa'ee isaa? daawwiti ko ani dura si gaafachaa hin jira ba'u akkasii deebisuu ani dura si gaafachaa hin Daawitii jira. fi baqqalaaf kabbadaa kan kee kiisii kan kee keessa kaatu ragaa fidi. Qo'ee kasittiin dubbadha waa'ee daawwit dubbachuuf anani maaliif dhaloonni jala jiran dhaggeeffachaa turani karaa kanaan akka hin dogongorre isa Ragaa kana fidi himee siin jedha dubbiin. intalo. Nagaami fayyaan kan kee si gaafachuu jira. Ragaa maaliif Afaan sitti? Oromootiin sitti haasa'u jira. Ragaa fidi dafii. Ragaa maaliif? Ragaa maaliif? Waan amma dubbatte kanaaf waan amma dubbatte muslimni akkanadha. Islaamummaan akkana hayyama jettee ka dubbatte san ragaa fidi. Qo'ee ka isa kana sadaffaa irratti naaf fidde kiyyaa uummata Ooyii wayitu barbaachisu waan amma dubbatte ragaa fidaatiin deemi. Ragaa fidaa deemi tokko tokko isaati. Dafi. Isa waa'ee daawwit dubbadhee raawwadheen sii fida ragaa qo'ee na dhaggeeffadhu ragaa barbaadame Daawitiin hin siin fida na dubbattu dhaggeeffadhu. daawitiif baqqalaa kan kee kabbadaa kan kee kiisii kan kee keessa. Ragaa fidiite achi Dubbattee booda turte kaa dogongora dubbattee turte isarratti dogongoranii kiristaanii kanatti dogongoranii isa jettee waa'ee kana daawwit irratti dogongora dubbatte walaa minaamination dubbatte itti deebite isa kana. Ragaa fidi kan maaliif itti deebin dura dubbatte wanta dura dubbatte jalaa sii baasee si deemu. Ragaan fidduu takka. Amma daqiiqa takka Siin qofa sii kennu fidana daqiiqa takka qofa sii kennu. siin fidana dhaggeeffadhu waan sobni sirratti Daqiiqa takka qofa sii kennu. wanti Ragaa sobni sirratti qabamaa jiruuf uko sobni waan sirratti qabamaaf jiru waa'ee daawwitiin muggutta kanaan dhaloota goyoomsitee turte waan Ragaa fidni mucayyoo ragaa fidii siin jedha. Ragaa fidii kan siin booda jedha. ragaa siin kenna. Ishii siin jedhee miti yoon sii fiduu baadhe naammoo mina dhaggeeffadhu daqiiqaa takka bichaan dubbadha. Yalla amma daqiiqa takka sii xumureetiin jira amma dhaggeeffadhu yalla. Maal jira si fakkaate dargaggeessichi isheen durbaa ani rafeera yaadni koo garuu hin rafne sagaleen hiriyyee kootii na dhaga'ama inni balbala in rukuta balbala anaaf bane yaa obboleettii koo yaa michuu koo yaa kuullee akka gugee koo yaa ishee mudaa hin qabne mataa koo fixeensi jiiseera rifeensa mataa koos xiifuun halkan tortorseera in jedhaa jedha. Achi boodaanoo maal jedha? Ani immoo anuu uffata koo ofirraa baaseera attamittan deebisee uffadharee anoo miila koo dhiqadheera attamittin deebisee lafa ittiin ijjadhee xureessaree naan jedhe yommuu michuun koo karaa qaawwaa harka isaa ol liccisiifate lapheen koo hin dhaatee jetti. Erga sani hoo ani michuu koof balbala banuudhaaf ol ka'ee harka kootiin qabannoo balbalaa yommuun qabe qumbiin bishaanii quba harka koo irratti qabannoo sana irratti in coccobeera. Bishaan kun ka coccobe kamaaliiti? Bishaan coccobe maali? Wayita waan balbala qabadhee jette qumbii bishaaniitu na coccobe. Bishaan kamaaliiti kan coccobe? Dafi. Namicha bakka jaalallee isaatiif barreesse deebiin qabuun gara garatti baasee bishaan kamaaliiti kan coccobe siin jedhe bishaan coccobe qofa naa hin. Dhaqii dubbisi hundatti fixadhu kamaal deebii takka na gaafatta dhaqii hunda si dubbisa bishaan coccobe kamaaliiti naaf hin dafiiti. Eega wanna macaafa keenyatti waan gaarii barsiisetteen bishaan coccobe kamaaliiti bishaan coccobe naa hin. Kun amma beekune waan intiniidha wallaallatu miti waan Yesuus Kiristoos mormu miti amma kunati waan xiqqaa na gaafatu waan Yesuus waan kabbadaaf waan baqqalaa sin gaafanne bishaan coccobe kamaaliiti. Deebii takka kuttee na gaafattam jaarsana maal taate ati gaa rabbii. Yaa jaartiin nana naa deebise yaa jaartiin nana mee intalo yaa jaartiin nana mee waan gootu bishaan coccobe kun kamaaliiti. Nama jaalallee isaatiif barreesse Salamoo kalaas egaa. Jaalallee isaatiif haa barreessu maal haa godhuuti akkana dubbatu kun maalidha isaa intalli akkana dubbatu intalli saalfii hin qabne bishaan harka koo irratti coccobee kama jettu maali bishaan coccobe kamaaliiti isaa. Deema seesinuun jirtani kan wantini laguu wanna gootanii dubartoota keessan irratti. Kun bar bishaan irra jira kun bar macaafa irra jira. Waan nama dhuunfaatti miti macaafa irra jira macaafa irra isinii keette intala akkanaatu isin barsiisa macaafa keessa waaqni kana isin barsiisa akka kanatti isin barsiisa. طيب جو قرآن الرجلات أمور أجافي دي سينجلي سكرة شاتين تو أي سيف دبلمي كم برا سيف دبلمي واقع يوم كان كي أكتي دبتو برسي سجاري أكتي سبرسي سومي كبرارا إرجعتو في برا چندن دينيو في سبرسي من مال سيقولنا ده وقو سكافة دي يدو سكرة ده بيك يدو سكرة ده سمية يو ده بيت يو سودة بيت وان تكشون جاجر تام جار سنة وان تكشون أجافة تواني لو أنت ياد تكتي كبتة مي كوي بتجارتينا نمي كوي جارتينا نمي كوي مي وانا توكو يا كون جارم بان كتير واسيكنين أيوة مي أستاذ ده مرات جرنا بركة جارتينا نتاعو جنة كل بيتا نيسا مال جراسي فكاته مجاوا كيساني رتي isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu sanyiin dhagna isaanii keessaa ba'u sanyii isa kan fardaa fakkaatuun hawwitee jedhe. Min maalatu no? Maal jettee?
Isqeel boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irra jira. Waaqayyo dubbate sanuu dubbii akkanaa kana. Achi dura ammoo Itti fixee dubbisi mukarratti ka. Itti fixee dubbisi muluu isaa maaliif hawwasiidhaaf irraa dhadhee kuttee ittiin dubbata. irraa kuttee nambisi muluu isaa dubbisi muluu isaa Allahu guutuu akbar. isaa Anin saalfattaaf guutuu isaa bari irraa dubbisi. siif mure malee waan ajaa'ibatu baay'ee guutuu isaa si dubbisame. Guutuu dubbisaa Lakki beeku. guutuu isaa dubbisi guutuu isaa dubbisi guutuu lama Guutuu lama dubbisaa macaafa fayyee. guutuu Guutuu si dubbisi. dubbisa iyyee. Guutuu si dubbisa. Yaa Lakkoofsa tokko irraa kaasee si dubbisa. Ammas dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee jedha. Akkana jedhee ammas dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee yaa mucaa namaa dubartoonni haadha tokko irraa dhalatan lama turan. Isaan biyya Gibxitti hin ejjan. Isaan ijoollummaa isaaniitti ejjuu jalqaban. Achitti harmi isaanii hin qaqqabamee jedha. Achitti harmi isaanii hin qaqqabamee mataan harma durbummaa isaaniis hin sukkuumamee jedha. Eegasani hoo maqaan dubartoota kanaa kan ishee hangafaa Ahoolaa kan obboleettii ishee immoo Ahooliibaa ture. Isaan kan koo turan. Ilmaanii fi intaloota hin godhatan. Ahoolaa isheen jedhamtu Samariyaadha. Ahooliibaa isheen jedhamtu immoo Yerusaalem jedha. Ahoolaan utuma kan koo taatee jirtuu ejjite warra Asoor warra loltuu ollaa ishee jiru bijiran baay'een hawwite isaan warra uffata dhiiga uffatan warra biyya bulchanii fi warra ajajjuu waraanaatii jedha. Hundumti isaanii dargaggoota bifa toleeyyiidha. Fardeeniinis ina deemu turanii. Isheen namoota Asoor warra fo'amuu sana wajjin ejjuudhaaf of hin kennite. Waaqayyoon tolfamoo warra hawwite sana hundumas of hin xureessite jedha. Ejjummaa ishee isa biyya Gibxitti jalqabde hin dhiifne. Namoonni yeroo ijoollummaa isheetti ishee wajjin ciisanii mataa harma durbummaa isheetti sukkuuman hawwa ejjummaa isaanii ishee irratti inni dhangalaasanii jedha. Inni dhangalaasan jedhee dubbata. Ekkoo si dubbisuuf hin ulfaata qaama mucayyoo. dubbisi fixitti gad muluu isaa shoo wanni qaaniin hin jiru jala. Dassi jedhee jiraasa. Ayyeen dhangalaasan jedha. Maal jechuun dhangalaasan jechuun? Fixi booda argatta deebisaa. Ishee dhangalaasan jira barbaadu ishee irraa dhangalaasan jira. Ishee hawwa ejjummaa isaanii ishee irra hin dhangalaasanii jedha. Ishee irra dhangalaasan jechuun maal jechuudha? Hin beekan hayyee meetta attaafuun hin dhangalaasan jechuun hin beekan hayyee. Kanaafan harka michoota ishee warra Asoor warra isheen hawwitu keessa ishee buuse. Isaan uffata ishee irraa fuudhanii qullaa ishee mul'isanii ilmaan ishee fi intaloota ishee jalaa fudhatanii ishee immoo billaadhaan hin ajjeesanii isheen dubartoota keessaa nama kolfaa hin taate firdiinis ishee irratti raawwatamee jedha. Obboleettiin ishee Ahooliibaanis kan argiteetti jedha. Garuu kanuma keessaa immoo hawwa isheetiin obboleettii ishee caalaa mancaatee turtee jedha. Ejjummaan ishees kan isa kan obboloota ishee hin caala ture. Isheen immoo dargaggoota warra Asoor bifa toleeyyii sana hundumaa warra biyya bulchan warra ajajjuu waraanaa warra loltoota mi'a waraanaa guutummaatti hidhatanii fardeeniin adeeman in hawwitee jedha. Eegaa isheen akka of xureessite ani nan arge lachuun isaaniis karaadhuma tokko irra in adeeman. Isheen ejjummaa ishee ittuma hin dabalte fakkeenya namoota warra akka bifa qaldootaatti keenyan irratti qalamii diimaadhaan tolfaman in argitee jedha. Isaan sabbata murtii isaanii hidhatanii mataa isaaniittis marata gadirarra hin kaa'atu turan. Hundumti isaanii ajajjuu waraana Baabiloon warra konkolaataadhaan duulan warra biyya Kaldotaatti dhalataniin fakkaatu. Isheen akkuma isaan argiteen isaan hawwitee jedha. Hin baate mucayyoo? Quuftee baate ustaas quufteetti. Ni Maal miliqxe. quuftee baate? Ajaa'ibaati illee. Maal kadhadheetiin dadhabee bar? Kadhadhee dadhabee dubbadhu suuta hidhiitii dubbadhu natti haasawii ragaa fidaa haasawii jennaan na diddee si garafa jedheeni ture erga zanii amma garafamte alhamdulillah. Lammataa dhiisaa jettaniisa. Akkamitti dhiisan? Ayyee. Ayyee. Urjii jirta. Urjiin tuni kiristaana musliima. Warra mataa qullaatti ustaas hin jirti siinis. Allahu akbar. Dubbadhu ka urjii yoo as jiraate dubbadhu.
dhiisaa jettee dhiisa akkamitti macaafa qulqulluu jettee jirti qabattee deemte akkamitti dhiisan. Wanni kun jechuun fakkeenya akka ta'e numa beekna laakiin ammoo rabbiin akkana dubbate jechuun waan salphinaaf. Rabbiin akkana ta'e jedhanii dubbachuu waan salphinaaf. Walitti isin hin qabne laa. Kiristaana hunda hin jenne nuti laakiin kiristaanota garii warra nama arrabsantu jira malee kiristaana hunda hin jenne. Urjii jirta urjii yoo jiraate dubbadhu. Kun nama aarsa dubartii abbaa warraa qabdutti himuun barbaachisu. Isa kana giddirmaan dubbisu jirra malee. Hayyee mee maal jennee dubbifne isaa. Rakkoodha isinii galtee akkaataa itti dubbisanuu rakkoodha. Dubartii amala nama jalaa balleessa isinii galtee. Yommus dubartiin tokko jetti haxxummaadhaan uffata halaalummaa uffattee gad isatti baatee jedha. Erga sani hoo isheen sagalee gad hin qabattuu jedha mata jabeettiidha asii jedha. Allahu akbar. Isheen asii kun fakkeenya wannaati isinii galtee fakkeenya gowwummaadha jedhanii macaafa isaanii keessa kaa'atanii jiran. Fakkeenya gowwummaadha jedhaniiti. Erga sani isheen sagalee gad hin qabattuu mata jabeettiidha asii isheen asii fa'achi labdi malee mana isheettiin argamtu takka karaa irra takka ammoo walga'ii karaa keessa. Boo wallahi waa dubbadha jedheetiin waa xiqqoo si afaan garaana nyaatee jira. Takka karaa irra takka ammoo walga'ii karaa keessa takka golee karaa keessa dhaabbatteen eeggattii jedha. Isheen qabdee isheen dhungattii jedha laala. Waaqayyo rabbuma tokko kana dubbatu jira jedhanii amananii bara. Isinii galtee rabbuma tokko kanatti dubbatu jira jedhanii. Isheen qabdee isheen dhungatti ija jabinaan isatti dubbattee maal jettee laala. Har'a wareega koo waan raawwadheef aarsaa galataa dhiyeessuun anarra jiraa jettiin. Erga sani hoo kanaafan simachuudhaaf gadi ba'e. Bara abbaa warraa isiitii miti. Abbaa warraa isii sun tani durriyyee karaarraa qabdee akkana gootii jedhee dubbata. Fakkeenya rabbiin waan namaa fakkeessu dhabee waan fakkeenya nama barsiisu dhabeetiin waan durriyyeen daleeddu namatti himaa. Eeshi eega sani hoo maal jedhee achi booda har'a wareega koo waan raawwadheef aarsaa galata dhiyeessuun anarra jira. Kanaafan simachuudhaaf gadi ba'e dhimmee si barbaadee turen si argadhe. Dhimmee si barbaadee turen si argadhe jedhe. Erga sani hoo maal jetti? Achi booda ani uffata quncee talbaa isa biyya Gibxiitti buburreeffamee hojjetame siree koorra afeeraa. Siree kootti qumbii sibiriidhaa fi qarafaa firfirseera. Koottu hamma lafti bari'utti jaalala keenya iddoodhaan hin gaannaa. Jaalala keenya iddoon hin gaannaa gabariin bari'utti maal jechuudha isaa? Min maalatnu? Tayyib achi boodaanuu. Kana hunda rabbumatu dubbata jedhanii itti amanan isinii galte. San boodaanuu. Halkan guutuus itti gammadaa hin bullaa jetti. Halkan guutuus itti gammadaa hin bullaa. Abbaan manaa koo mana hin jiru biyya fagoo dhaqeera. Dhaga'u jirtanii miti isaa. Macaafni kun kan ortodoksii moo kan pheenteetti kan nama dubbisaa jirtan? Lamaan isaanuutu ni qaba. Lamaan kan ortodoksii illee kan pheenteellee ni qaba lachiinuu. Maa inni maqaan macaafa kanaa? Macaafa fakkeenyaati kun. Macaafa fakkeenyaa, okay. Macaafa fakkeenyaa jedhaa misaaleedha wannaa biratti ammoo ka ortodoksii biratti macaafa misaalee jedhaniiti akkasii qaba. Wannaa fakkeenya isaaniitii fi waan fakkeenyaan dubbatame jedhanii. Hunduun qaban. Erga sanii maal jettiidhaan bakki akka malee na aarsu bakka kana isinii galtee abbaan manaa koo mana hin jiru biyya fagoo dhaqeera. Korojoo isaatti horii guuttatee fuudhatee ka'eera. Amma ji'i goobanutti deebi'ee manatti hin galu hin jettii jedhe. Isinii galtee akkasitti namticha fuuteetiin mana seensiftee wajjin ciiftii jedhee dubbata macaafa. Fakkeenya rabbiin fakkeenyuma godhu dhabee wama dubbatu dhabee waan durriyyeen ganna keessatti hojjettu fideetiin rabbiin fakkeenya nama godhe nama barsiisa. Eeshfii faayidaa kana keessaa. Dubartiin kana amma dubbisteeti gabbaateetiin nama yoo sobde malee amma kanarraa yoo waan hamaa yoo baratan malee waan gaarii maal baratan isa kanarraa. Waan gaarii wayiidha maal baratan akkana gootee akkas gootee akkas gootee akkana gootee akkana gootee. Maal irraa baratan? Hin gaafatin hawwasaadamdi qo'ame takka. Maal irraa baratan isa kanarraa? Wallaahi nama ajaa'ibsiisa akka malee. Akka malee nama ajaa'ibsiisa. Fakkeenya oguu godhu rabbiin bar waan faayidaa qabu dubbii faayidaa qabdu faayidaa hin qabne irra namni addaan baasaa hubataatee addaan deemame laakiin ammoo kan isaanii dhaakkan. Osoo kun hundi isaa jiru akkamitti mee isin macaafa qulqulluu dubbii waaqayyoodha jedha akkamitti akka barattan hin beeku wantoota kanneen jechuudha. Isa kana isiniin jechuudhaaf xayyeef. Lakkoofsa meeqa fakkeenya boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irraa eegala. Lakkoofsa 9 irraa yoo eegala. Rabbi waan isin rabbiin himtan irraa qulqulluu dhabbo. Dubbii isatti hirkiftan irraa illee inni qulqullu. Inni ol aane sun inni samiif dachii uume sun laa hawla walaa quwwata illaa billah. Allahu akbar.
Ustaaza macaafa qulqulluu jedhee jira. Macaafni isin irraa dubbisaa jirtani. Amma yeroo kana koppiin illee hedduun guutee waan jiruuf. Wallahi macaafa hunduun qaba isa kan. Macaafuma kiristaanaa fi Yahudaa birallee jira, kiristaana birallee jira, ortodoksii birallee jira, pentee birallee jira. Hunda birayyuu jira. Ajaa'iba! Isa kana qabataniiti kaakottaati kunoo hin fayyitanii ka jedhan isa kana. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kun fakkeenya kakuu moofaati barbaachisa. Maal fakkeenya rabbiin waan ittiin fakkeessu dhabee duriyyeedhaan fakkeenya godha. Duriyyaa akkasin jettanitti fudhattan miti kaaree wantichi niitiin akkana gootee kalas kan niititti irra abaarsi akka bu'u ishiin abbaa manaa ishee dhiiftee nama biraa kootu wallaa galeetto kana bakka ajjeesuudha. Eessatti ajjeesuudhaaf jedhamee bakka itti ajjeefamte naa kennime. Kanaayyuu miti kana duutaati kanaa miti bara. Kanaa miti. Wanna irratti Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 13 irratti jechuudha. Boqonnaa 13 irratti ilmi Daawit obboleettii isaatiin kootu nyaata naa fidi jedheeni bexxellee hojjedhu naa fidi jedheeni bexxellee hojjettee yeroo isin fiddu mana itti cufeetiin durbummaa irraa fudhatee jedha. Qixaata isa saniitu hin dubbanne sii galtee. Silaa qixaatni ka dubbatamu qabu isa saniimi. Intala obboleettii ofiitti barjaala yaa jara keenya ta'a abbaa tokkooti bar akka macaafni jedhutti. Silaa akkam gochuu qaba ta'i mee dubbate macaafni kun dubbate haa jennu. Dubbate misira maal gochuu qaba silaa? Qixaata mucaa saniidha dubbachuu qaba ture. Hin dubbanne waan tokko. Akkana godhee jedhee callisee bashannanumaan bira dabre akkanumatti. Bashannanee bira dabre laa. Obboleettii isaa daffare jedhee silaa mootummaa osoo zamana kana taate iyyuu silaa firdibeetti nu haa dhiyaatu jennee iyyinaa misa. Akkanuma akkanaa miti. Ajjifamu jenna. Namni nu akkas jedha. Waaqayyo ammoo dubbatee laal macaafa isaanii keessatti dubbatee akkanumatti beekaa callisee tumaan obboleettii isaa daffare jedhamee callisee tumaan bira dabre. Akka waan tokko hin ta'inidha. Tayyib kana malee siifan waa si gaafadhame. Yahudaan ilmi Yaaqoob haadha manaa obboleetti haadha manaadha ilma isaadha akka sagaagalummaatti dalage beektaati. Ilaame barsiisa kuni jechuudha kuni bira hundi isaa kan kakuu moofaati bira kan kakuu moofaa kana cubbuu kana dhiquuf miti ree gooftaa Yesuus kan dhufe kan kakuu moofaa immoo barmee akka bukoo ta'e hundi isaa hin beekama bira kana balleessuuf dhufe gooftaa Yesuus kan itti amanu nuti gooftaa Yesuus itti isa cubbuu kana balleesse. Tayyib kana balleessuu dhufe. Cubbuu kanaaf miti ree kan dhufe biyyi lafa cubbuu mancaanan. Yaa Rabbi moyettiin sinne nagaa. Biyyi lafaa Yesuus maal akka moofaa keessatti namni waa balleesseera jedhee dhufeesaa? Maaliif dhufere? Waa tolchinaan dhufeere? Yaa Rabbii kee. Tayyib tole shimee akkuma atiyyatti si haa ta'u. Yesuus maaliif karaa sagaagalummaa isaanii irraan dhalate jedhamee maaf dubbatame macaafa keessatti? Akkanaa jedhe ta'a akkanani jedhe ta'a osoo hin ta'ini biyyi lafaa cubbuudhaan bannaane kan dhufe gooftaa Yesuus cubbuu sanaaf jedheeti cubbuu ilmaan namaa kana balleessuuf jecha dhufe ka'a. Karaa abaarsaatiin maa dhufe tayyib zarii abaarsaa keessaan maa dhufe Yesuus? Ittiin cubbuu sana diiguuf dhufe ka. Zarii abaarsaa keessaan dhufe cubbuu diigaa? Kamtu abaarame zariin abaarsaa kam? Ooyi eeyyuu akkas jettee nan gaafattu dur. Akkana jettee nan gaafattu dur. Laa ilaaha illa mucayyoon ayyee zarii abaarsaa keessaa Yesuus akka dhufe sitti garsiisaa matan tole? Eeyyuu. Macaafa keessatti na wajjin bani Maatewos akkas jedhee dubbata. Maal jedha hidda dhaloota Yesuus jedha. Zarii inni keessaa dhufe jechuudha hidda dhaloota Yesuus jechuun. Irratti bilbilanii ajjeesan. Kanallee jaldeessa jala bu'ee na fakkaata. Lakkoofsa jaldeessa kennite ajji. Astagfirullah. Ya Rabbi hadis ya Rabbi ki. Lakkoofsa jara kennite isa guruppiisanii seente atilleen. Guruppii jira moo laa namni guruppiitti nan siksu ana. Ayyee tole. Ayyee amma dhageeffadhu. Zarii abaarsaa keessa Yesuus akka dhufe amma sitti agarsiisaa dhageeffadhu sirriitti. Maal jedha? Hidda dhaloota Yesuus jedha macaafa keessatti. Hidda dhaloota Yesuus jedhee lakkaa. Na wajjin dhageeffatu jirtaami?
dhaga'aan jira. Lakkoofsa meeqadha ustaaz? Lakkoofsa meeqadha nutti himame? boqon nama tokko zarii abaarsaa keessaa Yesuus dhufe jedheeti maatootuma dubbata. Anatu isinii hima dubbi sana wajjin hidda dhaloota Yesuus jedha. Maal jedha hidda dhaloota Yesuus jedhe toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawitii jedha. Sanyii Abrahaam isa kanaa jedha. Sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kanaa jedha. Eega sana yoo Abrahaam Yisaaqiin dhalchee jedha. Abrahaam eenyuun dhalchee? Yoo ni naan lakkooftu isaa lakkooftan mannaan lakkooftan moo asirra isin darban. Abdi naan lakkooftanii. Jala jirraa lakkaa sirriitti lakkaa. Abrahaam eenyuun dhalchee jedha. Yisaaqiin dhalchee. Qaba jabeessaati hin gatina. Akkas. Yisaaq ammoo eenyuun dhalchee? Yaaqoobiin dhalchee jedha. Qaba jabeessaati. Yisaaqiin Yaaqoobiin dhalchee. Yaaqoob ammoo Yahudaa fi obboloota Yahudaa dhalchee jedha. Jabeessa qaba tanallee Yahudaa fi obboloota Yahudaa dhalchee jedha. Bar hidda karaa Yesuus keessaa gad dhufe lakkaa'u jirra dhageeffadha. Karaa Yesuus keessaa gad dhufe lakkaa'u jirra barachuu jirra. Isin galtee Yahudaan Yaaqoob Yahudaa fi obboloota Yahudaa dhalchee jedha. Yahudaan Taamaar irraa eenyuun dhalchee? Faarisii fi Zaaraa dhalchee jedha. Taamaar irraa. Inni dhaga'amami? Sirrii dhaga'ama. Ayye. Taamaar irraa dhalchee jedhe Taamaartuun eenyudha beektan isaa? Haadha warraa ilma Yahudaati. Haadha warraa ilma isaadha. Haadha warraa ilma isaadha sagaagalummaatti dalagee irraa dhalche. Argitee amma zarii sagaaгаlamtu zarii abaaramtu argitee amma? Laa Sagaagalummaan akkana dhalate. Yesuus sanyii laa barsiisa. Kun idda dhaloota Yesuus yoo ta'e iyyuu Yesuus Kiristoos sanyii Daawit keessaa dhalate maaltu achi nu geessire gara sana? Bar sanyii Daawiti bar kun Daawit achi boodaan dhufa kunnaffaa irratti dhufa Daawit. Yesuus idda warra abaarsaa keessaa dhalate ka jedhuun dhageenya. Kun argaan jirtu isaa kun amma kun Yahudaan eenyuun dhalchee jedhe Taamaar irraa Faarisii fi Zaaraa dhalchee jedha bar. Lakki barsiisa. Faarisii fi Zaaraa dhalchee walirraa akkana dhalchanis akkanaa miti. Yesuus Kiristoos sanyii abaarsaa keessaa ka dhalate jedhee kan xiqsiin barreeffame jira. Abo na dhaga'utti hin jirtu isaa waan siin jedhe. Afaan Oromoo fi hin beektaami. Lakkisa idda dhalootaa nu nan Yahudaan beekaa. mee dhageeffadhu dura. Dhageeffadhu mee akkanumaan haasa'uun dura sirriitti na dhageeffadhu akka sirri sii galu. Achi boodaan dallanta. Achi boodaan dallanta yoo sirri sii galeetiin jedhe booda. Maal jedhame? Eeywa. Yahudaan Taamaar irraa Faarisii fi Zaaraa dhalchee jedhe. Faaris Hesroomiin dhalchee jedhe. Hesroom Aaraamiin dhalchee jedhe. Aaraam Aminaadaabiin dhalchee jedhe. Aminaadaab Nahaasooniin dhalchee jedhe. Nahaasoon Salamooniin dhalchee. Salamoon Rahaab irraa Bo'aaziin dhalchee. Bo'aaz Ruut irraa Yoobeediin dhalchee. Yoobeed Isaayin dhalchee. Isay Daawitiin mooticha dhalchee jedhe. Zarii Yesuus weta lakkaa'u Daawitillee keessa jira. Achi dura eenyu keessa jira? Yahudatuuyyuu Taamaar irraa ijoollee nama dhalche. Faarisii fi eenyuun dhalchee jedhe Zaaraa dhalchee jedhe. Taamaarta jedhamtu haadha manaa Yahudaa, haadha manaa ilma Yahudaati. Haadha manaa ilma isaadhaa karatti qabee kootu sagaagalummaa sitti dalagaa jedhee irraa dhalche. Aga walirraa fagaatan agartaniire. Haga abbaa kudhaniidhaa macaafa keessatti abaaramaadha. Daawitiyyuu abaarsa keessa seena bakka kanatti. Haga abbaa kudhaniidhaa abaaramaadha. Daawit abbaa kudhanaffaadha. Haga abbaa kudhanii macaafa keessa seera keessa deebii boqonnaa 23 irratti maal jedhaa? Qo'ee sii baasaa. Seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsuma tokko irratti maal jedhee dubbataa? Namni tumamee sangoome yookiis namni saalli isaa murame waldaa Waaqayyootti lixin jedhe. Namni abbaa hin beekamneefis dhalatu waldaa Waaqayyootti lixin jedhe. Sanyii isaa keessas hamma dhaloota kudhaniitti waldaa Waaqayyootti lixini jedha. Dhaloota kudhaniitti hin abaarama namni sagaagalummaan dhalate. Namni hayyama rabbiitiin dhalatiin jechuudha. Kuni kan duraati. Kan isa namni Maal Yesuus Kiristoos karaa sagaagalummaa irraa dhufe maaliif karaa nama abaarame rabbiin abaareetiin jira nama sagaagalummaan dhalate. Waldaa Waaqayyootti waldaa Waaqayyootti lixiin jedhee rabbiin ofirraa fageesseetiin jira. Nama rabbiin ofirraa ari'eerraa maaf dhalate Yesuus Kiristoos? Hidda dhaloota Yesuus maaliif akkana lakkaa'an jira? Nama sagaagalummaan dhalate maaf lakkaa'an zarii isaa keessatti?
Laa kana waaqayyotu godhe kaa kana waaqayyo filate kan akka inni zarii Daawit keessa dhalatu waaqayyo filate nama filateere. Daawitiyyuu bar Daawit eenyurraa Salamoon hin dhalche beeytaasa? Beeka'e. Haadha mana Oriyaa irra dhalchee bar. Haadha mana namaa irra dhalchee. Salamooniyyuu bar zarii Yesuus keessatti Salamooniin lakkaa Maatuus. Salamoon illeen haadha mana namaa irra dhalchee Daawitiidheetiin lakkaa macaafa. Maara isa waanuma isaan qomoo cubbamootaa ta'aniif qomoo cubbamootaa sana keessaa Yesuus Kiristoosiin akka inni dhalatu godhee cubbuu sana balleessuudha. Laalaa barsiisa akkasi. Mataa naman seenu wallahi kaati jettu kun. Zarii cubbamoota keessaa Yesuus dhalatee cubbamoota sana nama furuudhaaf jetta isaa akkama rabbii jedhe. Kan biraa ammoo nama gatee jiraayyuu nama Yesuus gate nama wannaan gatee jiraayyuu. Nama asitti beeyte Maatoos keessatti Maatoos beekaa keessaa gate nama wayiidha jechuudha. Bakka kanatti kun lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Yoosiyaas bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'ametti Yekoniyaasii fi obboloota Yekoniyaas dhalche sabni Israa'el biyya Baabiloonitti erga booji'amanii booddee Yekoniyaas Salaati'eelin dhalche Salaati'eel Zarubaabelin dhalche jedhee akkasitti lakkaa. Bakka kanattis biigaltee wannaan Amoos Yoosiyaasin dhalche jedhe. Yoosiyaas bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti Yekoniyaasin fi obboloota Yekoniyaas dhalchee jedhe. Siigaltee bakka kanatti nama tokkicha keessaa galche. Yehuyaaqiim kan jedhamu keessaa gate Maatiyos. Maaliif keessaa gate? Nama abaaramaa rabbi abaare waan ta'eef jecha. Abaaramaa rabbi abaare waan ta'eef jecha keessaa gate. Waan inni keessaa gateef sanii rabbii keenyatu beekaa. Taane ammoo nama abaaramaatu as keessaa gatame zarii kana keessa jechuudha. Nama abaaramaatu as keessa jira kan biraallee. Dabalataan maaliif akka... Yahuyaaqiim Ustaas? Yehuyaaqiim kan macaafa gube sanii bar. Kan macaafa gube kan wanna Isqeel wajji walafoo dhaabbatan sanii. Isqeel moo eenyu wajji walafoo dhaabbatan saa? Ermiyaas macaafa Ermiyaas. Abaaramaadha. Zarii kan kee keessa mootummaan hin bahin jedhamee abaaramee jiraayyuu. Amma walumaa galatti hidda dhaloota Yesuus jedhanii jarri maaliif barreessan silaa Yesuusoo abbaarraa dhalatee too fooniin dhufee mul'ate. Duruu haadhaan lakkaa'amu abbaan malee. Suni wijbimbirii warra keessaniiti kaasuni maal Yesuus isin biratti maal waa hundaami. Hidda dhaloota Yesuus waaqa jedhaa ofii ammoo hidda dhaloota isaa jedhanii lakkaa'amu. Ani hin fudhadhu kana hidda dhaloota Yesuus jechuun Yesuus namni akkamittiin dubartiidhaan waamama. Inni abbaa isaatiin waamama irraan qabu jalarraa hin fudhu. Karaa abbaatii miti bar karaa haadhaatii miti bar kama abbaa isaa jedhanii karaa Yoosefiidha akkasii wanna godhanii jiru. Laa Yoosef maalirraa qaba inni? Maal beekaani ka jari lakkaa hidda dhaloota isaa jedhanii waan jari lakkaaniif waan biraa qaban isaan ajandaa siyaasaati. Guddifachaa Oromoo sana Ustaas. Yoosef haadha Guddifachaa Oromoo ta'inna. Guddifachaa Oromoo qofa sun taane yooni beektee isaanii Yesuusiin wanna gochu Masiihii gochuu barbaadeeti Maatiyos faati. Maatiyos Luqaas faati. Masiihiin hidda karaa Yahudaa irra dhufa jedhanii waan yaadaniif jecha Yahudota amansiisuuf hidda dhaloota Yesuus lakkaa'aniifi. Akkasii siifanii Kan gidduudhaan bar waa jettee turte yeroo si waa dubbiftan sana sanyii abaarama keessaa yoom dhufee sanyii abaarama keessaa dhufe kan jedhu eessa jira jettee bar takka falmiteetu immoo as deebitee cubbuurraa nama fayyisuuf karaa nama abaaramee dhufee jette. Siifan nagumaa miti garuu. Ilame iddoonni tokko maal masi dhibee ammati. Si dhaggeeffachaan tureef hin jedha bartaa'eetu man dhaggeeffachuu jira. Amma walumaa galatti kun Yesuus hin laallatu berjaratti itti barreesse malee dhaloota Yesuus jedhanii babal'isuuf jedhama. Siif watama sin ga'u hin galtu ati gara qayee keetti gara karaa rabbiin irratti si uumetti gali. Deebi'i. Amma eessan jira? Maaltu si darare kana keessatti? Laalaa kun dararaan qabu bira kun waanuma jirudha. Yesuus Kiristoos akka abbaarraa dhalate nama hundumaa beeka. Inni irraa dhalate immoo warra Daawit sana keessaayu.
namni erga yoomee anuma fakkeenyaaf abbaa kootii na waamamaa dhaqu maqaa ishee Yesus Kiristoos sanyummaa karaa kamiin karaa Daawitiin dhaqamee akkamitti sanyii Daawit keessaa dhufe jette. maaramsa warra daawwit sanaa miti ishiin inni keessaa dhalate. Duuba maaliif mormite ree atamma sanyii kana keessa hin jiru maa jette erga akkas ta'e sanyii amma si lakkaa'ame. Kan hin mormuu fi kan namni haadhaan hin waamamu hidda haadhaan lakkaawwatu kan namni dabbaasaa malee. Duuba ni dogongora ka macaafni. Laa macaafni dogongoruu osoo hin ta'in jechuun ka amma abbaarraa dhalate jedhanii deebisanii na hidda haadhaa lakkaan kuni hima baara. Amma hidda sanyii Yesuus irraa dhufe jedhanii lakkaa'anii mi macaafni qulqulluun bakka lamaanittu. La caafani qulqullaa dogongora hin qabu inni waan jedhameef qaba isa baay'ee katti kennu kenna kan akka kiyyaa kana osoo hin taane ani yaada ofirraan haasa'a waan ta'eef nama wangeela beeku seeraan gaafadhaa isa. Eenyu jira jetteetu macaa wangeela namni beeku. Eenyu dhabame isin numa warra otoo ruuzaaf feelu si waliin haasa'u nutti fakkeessitanii wangeela beekaa xiqqeessitanii warra wangeela seeraan danda'u wajjin haasa'a. Akkasiin jedhu siifa warri wangeela beekan kun dachii keessa jiru moo galaana keessa jiru silaan jiranu nu dachii kun nuti Itoophiyaa keessa meedaanuma keessa deemna magaalaa keessa deemna hin arginu. Miidiyaa irratti siinuma kana miidiyaa irratti sin arginu keessa jiru. Warri wangeela beekanii tokkoffaa tiiktookii. Warri wangeela beekan kun yoo ni bari kun illee dhufu warri wangeela beekuun hin jedha kun illee warri wangeela beeku jedha. Warri wangeela beeku kun eessuma jira isaa biyyuma kam keessa jira. Oromiyaa keessa dachee guddittii irra guute. Eenyuunfaa maqaa isaa beektan isa namni nuti wajjin haasa'in jiraasa miidiyaa kana irratti raajii ka jedhu illee wajjin haasa'u nee beekna faarfataa waan tokko nu jalaa fee jiraasa kanama arrabsu illee wajjin haasa'u illee tokko isaadha kan inni hin jiru. Laala kolkoloota wala ani raajiidha jedhanii maqaa moggaaftan raajiin dhugaan raajii jedhee maqaa hin barreeffatu maqaadhuma isaatiin deema wangeelaa dhugaan maquma isaatiin deema malee warra raajii jedhanii barreeffatu. Eenyudha mee siif haasofna ani kunoo siif waadaa siif gala eenyudha mee namni wangeela keessan beeku namni bareechee beeku kan wajjin haasa'u tayyee. Akkuma Ishiin beektu ustaas. Kiristaanni isaatii kana bar ani Qur'aana si wajjin haasawaa jedheetiin ka yoo Qur'aan dheenganta amma guyya mana ortodoksii way seenee ture yoo ni beekte waggoochis Qur'aana irraa si wajjin haasawaa naan jedha tokko waan harka miila isaatu kaddaan hin beekne. Tayyibni haasawaa erga jette macaafa Qur'aana godhii jedhee macaafa illee haasofne Qur'aana illee haasofnaa jedhee. Indide na darbamee baheechi. Kiristaanummaan macaafa irraa haasa'uu danda'u eenyudha mee kiristaanni sanuuyyuu adventistiitu xiqqoo si dafareetiin as bahee xiqqoo si hin haasofna jedhe malee kiristaanni amma sa'aatii kana mee pheenxeen maan hin badhaafamtanii jira bara. Macaafni keenya deebii qaba jajjabaadha jettanii namni as baatanii dubbattan jirtu mee. Waggaa takka waggaa lama booda eegaa ani kiristaana jechuun ni sodaatanii amma namni takka miidiyaa kanarratti. Wallaahi subhaanallah. Haguma ijoollee shamaraa tanayyuu osoo nama foo dhaabbataniitiin baru osuma iyyaniyyuu waan tokko. Laakiin ammoo ijoollee nama wangeela beeku jette namni wangeela beeku mee isin keessaa eenyudha mee namni sirriitti beeku namni waa haasa'u. Tokkoffaa warri wangeela beekanii caafanni qulqullaa falmaa ka jedhu hin jiru. Kanaaf birdantaa keessan hin qabanii itti sin dhiisan malee birmee waa'ee wangeelaa caafata qulqullaa nyaatanii mataa isaanii keessa kan qabne akkanatti hin godaansanii kan sin galchan. Maal Yesuus maaliif mana taa'uu dide maaliif Yahudota bira dhaqee maal Yahudota wajjin wal godha. Intanaa jetti ustaaz nabii mallasee jetti haa macaafa nyaate nabii mallaseedha haa taa'ee nyaatu sana laayifii bahe kan nyaate akkana macaafa nyaate. Namni macaafa nyaate ilmaa jira. Tokko immoo Isqeelii tokko nabii mallasee. Namni macaafa nyaata jedhamu kan lamaan. Ani nyaata nyaata jennaan hojimaan nyaatee barsan. Kan jedhu ani siifani eega nama wajjin morminaa ka jedhu taate maaliif Yesuus maaliif Yahudota wajjin wal mormaa ture? Maal jedhee wal mormee Yesuus dubbii wangeelaa itti malee. Macaafni akkana jedhee wal mormaa ture. Caafanni qulqullaan akkana jedhe isin akkana jettan. Yaa warra akkana warra jalloota warra bofaa jedhee dhukkee irraa kaasaatiin turedha. Kuni mormii miti barsiisuudha. Sakana maarree isinillee akkasii barsiisaa akka koottaati. Barsiisuudha malee. Akkasumatti kunoo akkana jedha wangeelli kenna akkana jedha deemee kootta barsiisaa kunoo. Maal barsiisnaree amma? Wal mormii jettaasa Yesuus Kiristoos afoo dhaabbatee isin akkana jettan wal mormii jajjaba gochaatiin ture bara. Yahudota afoo dhaabbatee biyya keessa deemee haasawaatiin ture. Hunda hundatti
Gaaffii na gaafattanii siifan harka kee agarsiisi yoo naan jettan harkum gosa dhugaa'uun sinatti agarsiisa kun harka miti miila keeti yoo miila siin jenne naan jettu bara kana hin Amma fudhattaa xayyeef mee kana biraa dabarrume. Sibiratti Waaqayyo intala moo dhiira sibiratti akka ati beektutti. maqaa Yesuusiin dhiira kaa ilmatu dhalate jedhee isa caafame hin argine Waaqni sibiratti dhiiraa wal iyaadu billaa. waan inni biratti dubartii dhaare Waaqni dhiiraa sibiratti hay waan inni dubartii dhaare maqaa gooftaati waan inni dhiira akkamitti Waaqaan dhiira jettaati? Waaqni dhiira akkamitti jetti? Rabbi kan keessa sodaatu mucayyo. waaqa kam Yesuus moo Ana Waaqni kan kee Waaqnummaan kan kee inni ati Waaqa jettee ni amantu dhiira moo dubartiidha siin jedhee bara. ani kan amanu Yesuus Kiristoositti namana inni dhiira Dhiiratu Waaqa isaa dhiirri akkamitti Waaqa ta'a? Dhiirri barin fincaana. Dhiira jechuun barka fincaanu jechuudha. Dhaabatee fincaanu jechuudha. Ammas ammoo kan rifeensa ofirraa hin qabne jechuudha akka kiyyaa kana. Dhiira jechuun akka kiyyaa kana argite kan rifeensa kanii ammas ammoo xiqqoo si sagalee furdatu ka maal jedhu akkana kana uumamaadha bara. duuba maal jettarreesi Akkamitti Waaqaan dhiira jettaani? Waaqni nama tokko hin fakkaatu, Rabbiin nama tokko hin fakkaatu. Eenyu wajjin wal bukkee ana qabdu, eenyu wajjin wal na fakkeessitu jedha. Rabbiin waan tokko hin fakkaatu, dhiira hin fakkaatu, fakkeenya dhiiraallee hin qabu. Fakkeenya dubartiillee hin qabu. Wanni fakkeenya dubartiiti qabuu fi wanni fakkeenya dhiiraadhaa qabu guutuun isaatu Waaqa tolfamaadha qaba. ani Yesuus irraan dubbataa jira bir waaqa isaa nu uume jettaniidha Waaqa si uume jechuun jira. ani san beeku waan inni fakkaatu Inni sun dhiira jettaani? waan inni fakkaatu hin beeku caafani qulqullaa'aa waan jedhu Yesuus Kiristoosii bifa waaqummaa isa Akkamitti ilma qaba jetteera taa'eef? Akkamitti ilma qaba jetteen? Erga dhiira hin jenne intala hin jenne akkamitti ilma qaba akkamitti jette? Ilma qabaachuudhaaf takka intala taanii dhaluu qabanii takka ammoo dhiira taanii dhalchuu qaban. waan caafani lafan keenyaan sanitti kalaqaa miti akka jedhu Yesuus Kiristoosii bifa waaqummaa isa nuti ijaan arguu hin dandeenye isatti nutti mul'atedha jedha Yesuus Kiristoos. Isa waaqni ijaan arguu hin dandeenyu miti Waaqayyo bifa sanaatiin isan dhufee nutti mul'ate. Kanaanuu akkatti wal fakkaatan nafa. Yaa mucayyoo teenya bar Qorontos tokkoffaa boqonnaa 7 irratti dhiirri nuyyuu ulfina Waaqayyoo kan agarsiisudha jedha. Dhiirri anuu yaa argaa jirtaa anummaan kun akka macaafa keessanitti ulfina Waaqayyoo mul'isaa jedha bara. Waaqayyo ana keessaa mul'ataa jechuudha akka macaafaatti. Maal jechuudha? Akkas jedha macaafamatu akkas jedha bara. Dhiirri ulfina Waaqayyoo mul'isaa jedha bara. Waaqayyo nama keessaa mul'atu jechuun Waaqayyo mul'atu jechuun beesiif himaa. Waaqayyo mul'atu jechuun maal jechuudha sii galtee? Fakkeenyaaf amma Rabbiin jajjaba yoo jette jajjabeenyi mul'atu, beekumsi mul'atu sii galtee? Wanni Rabbiin namaaf kenne tokko nama keessaa mul'atu namatti agarsiifamu isa kana malee waan itti baanamu. Hojiin Rabbiin sitti kenne tokko si keessaa mul'atudha malee Waaqni dhufeeti maal eessa jira Yesuus Kiristoos keessa jira Waaqni Yesuus Kiristoos ani gara Waaqayyo kootti ol nan ba'a jedhe Waaqni gubbaa jira jedhe Waaqni kiyye. Eega keessa jiraate maal godhutti ol baare? Waaqa fudhadhee ol ba'a jechuu qaba malee Waaqatti ol ba'a akkamitti jedhe eega Waaqni keessa jiraate eega Waaqni isa keessa jiraate garama keessa jiraate maal godhu gara Waaqayyo kootti ol nan ba'a jedhane akkamitti ol ba'a gara Waaqayyo isaatti asuman taa'u maal lafarran taa'u? Ilma isaati ka. Ilma isaati ka? Waaqarratti lafarratti aangoon naaf kennameera gooftummaan naaf kennameera waan jedheef bakka barbaade dhaquu mirga gubbaa. Ilma isaadha yoo ta'e Waaqni isa wajjin jira moo gubbaa jira? Walumaan jiru kaleessallee walumaan turanii duratti. Eega wajjin jiraatan maal godhu gara Waaqayyo kootti ol nan baamaa jedhanii eega wajjin jiraatan. Bakka ka lafarra wanta dhufeef lafarra xumurate ka karoora isaa xumurate. Gara Waaqayyo kootti afaan Oromoo yoo beekte bar gara isaatti ol nan baa jechuun inni gubbaa jira jechuudhaami. Akkasuma jechuudha silaa Waaqayyo wajji jira naan jettee ati wajji jira naan jechuu jirta bar sirrii miti kaatti jettee kun. Sirrii miti akkatti jettee kun gubbaa jira jedhaati si galtee gubbaa jira jedhaa wajji jira hin danda'amu kun. Rabbiin gubbaa jira erga jette Rabbiin gubbaa jira si ol jira jedhi dubbadhu malee wajji jira jedhaa gubbaa jira. Osoo wajjin jiraate maal godhu ol baa? Lakka maaliif dubbii afaan nama balleessitu Waaqayyo durumaanuu gubbaa jira lafarra hin jiru.
inni dhufee immoo nutti mul'ate bifa waaqayyootiin dhufee nutti mul'ate Yesuus Kiristoos. Waaqayyo nama fakkaata rabbii kan keessa sodaatu. Waaqni nama fakkaata isaa akkamitti yaadda? Caafanni akkana jedha waaqayyo nama fakkaata otoo hin ta'in isa nuti ijaan argine isa keessaa dhufee nutti mul'ate Yesuus Kiristoos keessa. Isa fakkaata jechuun isatti nutti mul'ate jechuun bar ulfinna hojii isaatti nutti mul'ate jechuudha. Wanna Pheexroos dubbatee jira waan sani. Waaqayyo karaa Yesuus nama Naaziriitiini hojii aangoo isaadha mul'isee jira bara. Hojii rabbiitu karaa isaatiin mul'ate jechuudha malee waaqni akkamiin mul'ata isaa? Akkamiin? Ati mee sirriitti xiinxalli ilaalme ati amantii kiyya irra guddadhee qofa osoo hin taane sirriitti ilaalme xiinxalliiti. Waaqni akkamitti mee akkamii akka yaaddutti waaqni gubbaarra jiru dhufeetiin nama keessaa mul'ate akkamiin jedhama. Rabbiin Yesuus Kiristoos hojii abbaa koo anatti kennee jedha. Hojii rabbi itti kenneedha malee waan rabbi itti kenneetu akkasii wanna jedha malee hojii rabbi itti kenne santu mul'ata malee waaqayyo ofii isaatti mul'ate jechuun hin danda'amu. Rabbiin gubbaa jira Yesuus ergama rabbiiti. Islaamummaan waan akkasii jalaa nama baafti. Bilisummaa jiruu dunyaa keessatti illee nama bilisoomsiti. Maaliif jennaan islaamummaa keessatti namni dubartiin seera qabdi. Dhiirillee ni qaba. Soo wanni hacuuccaa jedhamu hin jiru. Wanni ammoo rabbiin dubartii irraa dhowwe hundi waan isii miidhurraa rabbiin isii dhowwe. Isinii galee wanni rabbiin itti ajajes dubartii waan isii fayyadu qofatti isii ajaje. Eeganaa kanaan ala wanta kallee rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni inni dubartii miidhuudhaaf godhe hin jiru. Bixikmaadhaani jechuudha. Rabbiin quraana keessatti dubartii rabbiin hin xiqqeessin. Maqaa fakkeenyaaf quraana keessatti maqaan suuraan maqaa dhiiraatiin baafame tokkollee hin jiru. Bismillah 114 keessa maqaa dhiiraatiin suuraan baafame suuraa dhiiraa jedhamee hin jiru. Garuu suuratun nisaa'i jedhamee suuraa maqaa dubartiitiin kaa'amee jira. Guutuu. Ni gale. So waliigalatti islaamummaan wanni dhuftee fi wantoota sanniin akka hacuuccaan sun badduuf jechuun kan siin dhufte islaamummaanu. Kanaafuu islaamummaa keessatti eenyumtuu eenyuun hin miidhuu eenyumtuu eenyuun gadi hin qabuu jechumaa fi bakki sun rakkoo jirti jajjabaadha wallah. Jaabboo ofiisiitti bukeessitee dalchite. Lubbuu qabdi sila kan gorraamtu isheen. Lubbuu qabdi boqonnaan gorraamsin. Sheeka barbaaddi isiin illee. Illee bara ajaa'ibaate. Addunyaattis akhiraattis yoo gammaddanii jiraachuu barbaaddanii islaamummaa fudhadha. Wallaahi gara islaamummaa kottaa. Gara islaamummaa kottaa. Islaamummaan badhaasa. Wallah. Ol lama qabdi mataa ol qabattee deemta. Yoo islaamummaa qabatte. Urjii jirtaa? Ani waanuma xiqqoo shirbichuu barbaada. Sumee isaan maayyattee irratti waa'een daabboo muruu kun amantaa moo aadaa na fakkaata sa? Aadaa miti? Daabboo tolfamee abbaa manaatu muraa midhaan kan jedhamu. Ittaansee waa'ee uffata surrii midhaan isa jettee kanatti fakkeenyaaf amma biyya ni jiru kun biyya Arabaati. Musliimis kiristaansi hin jedhin Islam illee Kiristaan illee waluma qixa uffata qullaa jechuun uffata gaggabaaboo kana uffatanii deeman maalidha? Amantaa lamaan keessatti iyyuu surreen hin eeyyamamu jedhama. Gina amantaa lamaan keessatti iyyuu surreen hin uffatama. Isaan kunis qullaa deemu isaan sunis qullaa deemu jechuudha. Ani uffata kanatti nama daabboo muruun immoo aadaa namaaf fakkaate bareeduuti iyyaa. Lakki aadaa miti takka farratti hin amantaadha aadaa miti. Adiqee dubartiin muruu hin dandeettu bataskaanattis haa ta'u manattis haa ta'u dubartiin abadan muruu hin dandeettu. Adiqee dubartiin murtee najisa namurraa nyaatuu hin danda'u. Horii dubartiin gorraate lukkuu dubartiin gorraate najisa akka waan kiloo horii nafseen baate foon fudhatanii nyaatan miti kan nafseen baate kan namni hin gorrain akkasanitti ilaalama kan dubartiin gorraate hin nyaatamu akka aadaa sun taane akka amantaa ortodoksii ijoolleen amantaa ortodoksii meeshaa. Horiin qaltii amantaa musliimaa keessatti shamarran dubartiin. Dhageenya. Inni qalti jedhee. Qabannan ni qalti. Najisan jedhamtu maaliifi
rabbiin yaani nuun si jammar ol nu qabe wallaahi ol nu qabe maaliifi laal dura laa dubartiif kenna summa ummi yeroo sadii dhumarratti laal abbaadha malee nuti yeroo sadii jechuudha akkasii miti abdii keenya rabbuma darajaa tana nu kenne wallaahi nuti dubartii musliimaa nuti itti fayyadamuu wallaale malee rabbiin bakka ol wayii nu kaaye. Ittaan summoo bakka dubartiin islaamaa surree godhattu takkatti waa tokko siin jedha tokkoffaa irratti akka macaafattis yoo akka macaafatti deemne dubartiin dhiiratti hin fakkaatini dubartiin uffata dhiiraan uffatin jedha garuu dammoo akka amantaa ortodoksii keessatti kitaaban buloo sun taane soo kitaaban bulamu ta'e dubartiin uffata dhiiraan uffatini bichaa yoo son taane Yesuusin ani ergamaadha waaqayyoon koottaa waaqessaadhani isuma san iyyuu itti fayyadaman ture jechuudha uffata qofaayyuu miti. Kanaafi dubartiin kiristaanaa hundi isaanii jaartii qeesiti waan taane surree uffachuuf mataa qullaa deemu fakkeenya dubartiin takka yaa shaffanattuudha tokkoffaa Qorontos keessattis jechuudha. Durii dammoo kanaa gadi haa uffatu jedha. Egalee kanaaf macaafni ni ajaja akka macaafatti garuu beendes ta'e ortodoksiin hin bullu jechuudha. Islaamummaa keessatti dammoo parsantii 100 parsantii 95 haqiiqa dubbachuuf dubartiin uffattuudha. Parsantii 100 parsantii 95 jechuudha. Nama dhufannee iyyuu fakkeenya yoo sii kaase barsiistuun amantaa takka akka ortodoksiitti yookaan ammoo akka beentetti madarakii baatee fakkeenya raajiiwwan rifeensa duwwaa barsiisaa jirti akkasumas dammoo surree godhatanii kabasaan barsiisaa jiranii jechuudha. Uffata gaggabaabduu uffatanii waldaa keessatti kan barsiisaa jiran garuu barsiisaa yookaan barsiistuu amantaa taate islaamummaa keessatti osoo rifeensa qullaa akka barsiistu taate dura ofii kee of sirreessadhu jedhaniitti malee ittiin dhiisan caaliin jedhanii barumsa isheessanis namoorraan fudhatu jechuudha. Bakka kanatti na hubadhu dubartiin islaamaa ni uffatti baay'inni isaa isheedha jechuudha. Akkasii bareedduu. Siigalee? Yaa gini haa ta'u. Amma fakkeenya mee waa sii kaasa. Raajiin takka fakkeenya raajii masaraaf yoo fudhanneen taate uffata gabaabduudhaan kan isheen barsiistu. Rifeensa qullaadha kan isheen barsiistu. Siigalee? Yoo amma moo kaanee barsiistuu amantaa islaamaa takka fudhannee baay'een isaanii warroonni amantaa barsiisan rifeensa qullaa miti surree godhachuu miti wallaahi inni qaabistiidha baay'een isaanii rabbiin hunduma keenya nama uffaqu dubartoonni waa'ee amantaa islaamarraa barsiisan baay'een isaanii jechuudha miti surree uffachuu miti osoo dammoo nama surree uffatu kan nama rifeensa qullaa deemu ta'e namuu jalan deemu jechuudha. Dabalata dammoo amantaan namaan hin madaallamu. Mikinaatu islaamummaani amantaa rabbiin nuuf kennedha. Islaamummaan guutuudhaan musliimtonni dammoo irruudha. Mikinaatu ilma namaa ta'ee waan dalagu kana keessatti kufaatiin dhabu waan ta'eef jalqabumarraa jettu jechuudha. Amantaan namaan hin madaallamtu. Sheekni tokko ka'ee osoo waan fedhe dalagee nuti ragaan keenya sun quraana faadisa jecha ergamaa abdii karaa isaa qabannee deemna malee karaa sheeka qabannee hin deemnu jechuudha. Amantaa fi namni gargar. Amantaan waan bira waa hundarraa qulqullooftuudha. Nuti dammoo cubbamaadha, dadhabaadha, waa hedduu dalagaa ol. Rabbiin garuu nama toobatu jaalata waan ta'eef rabbiin hunduma keenyaan waa sattaru akkasii bareedduuti. Sigalee? Gabbitta? Islaama ta'ee namni amantii islaamaa qabatee musliima ta'ee namni surree uffatu yoo jiraate namni sun yakkamaadha. Maaliif jennaan rabbiin quraana keessatti akkaataa akka dubartiin muslimaa akka ajjabattu rabbiin quraana keessatti dubbateera. Rasuulillee alayhi salaatu wassalaam dubbatanii jiran. Kanaaf jecha namni surree uffatu namni uffata babal'aan uffanne dhiphoo uffatu gaggabaabaa uffatu shari'aa islaamaa faallessee jennee amanna. Maaliif jennaan shari'aan keenya daangaa fi seera qabdi waan ta'eef. Siigalee kiristaana wal fakkeessuuf yoo ta'e sun dogoggora. Sababbiin isaa maaliif jennaan kiristaanonni yoo qullaa deeman kiristaana jedhaman. Yoo dubartiin kiristaanaa tokko xiqqoo mataa shaffanattee as baate barsiisonni amantaa kiristaanaa muslima taate shaffanachuu eegalte wayyoo keessaan shahaadaa qabattee jedhaniin. Akkana jechuun musliimoonni ni ajjabatan kiristaanonni qullaa deeman jechuu isaanumatu ragaa ba'a jechuu. So kanaafi islaamummaa keessatti immoo namni tokko yoo qullaa deeme nuti yakkeera jennee dhibbatti beekna. Namni sunillee akka yakke otoo beeku akka cubbuu dalagaa jiru otoo beeku fedha lubbuunsaa isa injifannaan qullaa deema jechuudha. Namni sun immoo amantii bakka hin bu'u. Inyaan ayi wakkilam. Nun bakka hin bu'u. Ofiisaayyuu bakka bu'uu hin danda'u.